Kalada mitechu maferebi bolisa ko fero baga gammadde wanti no tokko tisini dabaluuf immoo dur yeroo mana barumsaa barana turre milkeessaa nagumaa mucaa wajjin diraamaa hojjennu as jira mana barumsaati maangoo tokko yoo kuttan birrii lama dabamtu yoo waan akkasiis mudateerate yoo muka maangochaa jala dhaabbattan immoo birrii tokko dabamtu yoo gara maangochaa laaltan hamsaa qaba dabamtu rakkisaadha baay'ee yoo waa'ee maangoo yaaddan immoo sumuunii sikkatta wajjin achi bode mucaa daayirektara tokko jira daayirektara mana barumsaa nama akka siltaana qabu moo ina dabamu mitire achi bode isa wajjin dhanneetu maangoo yaabbanne tumne maaliif mucaa daayirektara wajjin jirra ka achi bode waardiyyaan fiigaa dhufe asne asirra irtee achuma irra gaanu ina arrega maaliif mucaa daayirektara wajjin jira jaatee fi waardiyyaa dhawenneetu maangoo xixiqqooyyuu kunne akka itti darbachuu ta'an booda dubbii ofitti cimsuufi sila gaafa nama gatu maangoo irra taa'anii asii gad namatti waa darbatu achi booddee fiigaa dhaqanii daayirektara waamee dhufe abbaa mucaa jechuudha amma inni fiigaa dhaqee waamutti maangoo irraa buuneetu fiigne gaanu utuma fiignu hin baane harkaati achi booddee mucaan daayirektarichaa hin qaqqaban dandeen fiiguun immoo furdaadha xiqqoo dandeen fiigu achi booddee muka kaagiltii xiqqoo tokko turte muka kaagiltii beektu inni irra xiqqoodha ishee baarzaa fi seedan tokko qallooma akkas dameen qabdu akka muka maangoo jechuudha mucaan tarapha deema achirra ba'ee nu hin baane nuyi achi booddee gaafa nutti manii fiiganii nu ari'anii dadhabaniitu abbaan isaa dadhabeetu fedhee dhaabbate waardiyyaan asiin dhaabbatannaan
gaafuma mucaa gatu bubbee wayii dhufe mucaa mukarra rakkeestii abbaan saal dhaabbata waardiyaan achi dhaabbata bubbeen dhufee mukicha fuudhee shaat godhe abbaa biraan ga'ee deebi'a shaat godhe waardiyaa biraan ga'ee deebi'a shaat godhe abbaa biraan ga'ee deebi'a hin cime bubbeen haa dhumasa utuma deemu abbaa isaa biraan ga'ee akka jedhennaan dhaabbanan qabdu hin qabeen haasofsiisee jechuudha. So baay'ee galatooma baay'ee ulfaadhaa kitaaba kana dubti keessan bitadhaa daanii suufiin baay'ee irraa bareeda asumaan adaraa waaqayyo fuudheedhaati harka walitti naa rukutaa.